Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyoo tokkoon. Amiin. Jaalatamtoota ilmaan Waaqayyoo, kan Waaqayyoon jaalattan, akkam yeroo kana keessan, amiin kan yeroo kanaan nu ga'e, maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaate kan eebbifame haa ta'u. Amiin. Egaa akkuma yeroo ammaa irratti ilaaluu turte jechuudha, sooshaal miidiyaa irratti akkaataa itti ilaalaa jirrutti, abboonni keenya yeroo baay'ee wanta baay'ee kan nuun jechaa jiran jechuudha. Inni sunniin illee maalidha? Fakkeenyaaf abbaa lafummaa yookaan iddoo ofii irratti abbaa ta'uu mirkaneeffachuun gatii nurra jiru ta'eedhaaf isaan immootiyyuu maqaa qulqullootaa yaamuudhaan, maqaa ergamootaa nutti yaamuudhaan yoo dandeesse namoota hedduuf sheer godhiitii dhimma kun dhimma lubbuutii, dhimma keenya waan keenya irratti waan keenya abbaa keenyummaa haa taanu kan jedhan nu gaafataadhan jechuudha. Kanaaf namoonni hundi keessanuu immootiyyuu asirratti sagalee ta'uun dirqama lubbuutii jechuudha. Namni tokko wanta isaarratti abbummaa argachuun immoo dirqama jechuudha. Kanaaf immoo amantii keessa warroonni mootummaa keessattiyyuu mootiyyuu warroonni reefu mootummaa aangoo mootummaa qabatan keessatti ol dhufanii lafti kan uummataa jechaa jiran jechuudha. Lafti kan uummataa jechaa jiran jechuudha. Isheen suni kalee beekti seenicha lafa sanaa quba qabdi. Seenaa lafa sanaa osoo hin beekne, osoo quba hin qabaanne lafti sun kan ebilitu ishiin jechuun har'a aangoo irra teessedhaaf yookaan bulchiinsa magaalaa sanaatti duwwaa taateedhaaf sana jechuun ishii irra hin jiraatu jechuudha. Jalqaba kan eenyutu ture? Akkamitti moggaafame? Masqala Addababayii jedhama. Maal jechuudha masqala Addababayii jechuun? Eenyu moggaase? Eenyuuf kenname? Moggaasan eenyuudha jalqaba achatti moggaase jechuudha. Eega kan mootummaa ta'e, eega kan uummata maraa ta'e masqala Addababayii jedhanii maaliif moggaafame jechuudha. Sababa moggaafameef qaba, waan moggaafameef qabaa jechuudha. Achirratti kan gaggeeffamudha inni yeroo sanatti. Kanaaf har'a mootiyyuu bakka wanta keenya irratti dhufanii mormuutti jiran jechuudha. Fakkeenyaaf tanaan duratti fannoo baatanii akka barbaadan jedhanii mormuutti hin turre, uffata abbootii uffatanii akka barbaadan ta'aa turan mormuutti hin turre, maqoomaa qabatanii akka barbaadan ta'an mormuutti hin turre jechuudha. Kanaaf waan keenya irratti abbummaan keenya akka ta'e dirqamaan immootiyyuu nuti wanta nurraa eeggamu bahuun barbaachisaadha jechuudha. Isaanis of haa danda'an, iddoo of danda'an haa uummatanii, bakka of danda'an uummatan jechuudha. Isaan eenyudha? Eessaa dhufan? Hin beekan, osuma beekan immootiyyuu isaan kan deemaniif karoora biraati jechuudha. Kanaaf immootiyyuu nuti abboota cinaa dhaabbannee wanta jiruun abbootaaf sagalee ta'uun nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf Ortodoksii Tawaahidoo kan taate hundumti keetiyyuu namoota hundaaf sheer gochuudhaan sagalee taanee masqala Addababayiin immootiyyuu keenya ta'uu mirkaneessuu qabna jechuudha. Nuti hundumti keenyayyuu akkuma abboonni nuun jedhan sana jechuudha. Sagalee ta'uun nu barbaachisa jechuudha. Yoo lubbuu keetiif sagalee hin taane maaliif sagalee taate? Eenyudhaaf sagalee taate? Dhimmi lubbuu lubbuudha. Ishee duwwaa qabda. Mana kee jireenya baruu irratti yoo dhufe Ortodoksii Tawaahidoon obsas qaba. Waa baay'ee qaba jechuudha. Maaliif obsa kan nu barsiise, jaalala kan nu barsiise Iyesuus Kiristoos jedha jechuudha. Kanaaf amma immoo akka Naabuteen jedhe sana dhaala abbaa kootii dabarsee hin laadhu. Dhaala abbaa kootii dabarsee hin laadhuu jedhe. Kanaaf nutis immoo dhaala abboota keenyaa kalee asiin gahan sana har'a immoo nuti dabarsinee laachuun nu barbaachisu jechuudha. Mana abbaan dhaqne, amantii abbaan tuqne, kan keenya irratti maa dhufanii jenne, kan keenya irratti maa dhufanii, kan keenya eenyu kan keenya jedhee kan mormaa jiru hin jiru. Keenya godhanna jedhee kan mormaa jiru malee kan keenya jedhee kan mormaa jiru Ortodoksii Tawaahidoo duwwaadha jechuudha. Kanaaf immoo nuti siyaasa osoo taatee har'a gabbaanee hoo jenna, har'a gabbaanee akkasiin jenna, zarreenyatti deemna jechuudha. Kanaaf amantiidhaan wanti dhufe amantii keetiif immoo lubbuu kee yoo kennite gammachuu guddaadha jechuudha. Osoo gammaddu kennuun lubbuu keessirra jiraataa jechuudha. Kanaaf Addabaabayiin kan Ortodoksiiti, har'as kan Ortodoksiiti, borus kan Ortodoksiiti, yeroo aanus kan Ortodoksii ta'a jechuudha. Eessatti fayyadamaa turan duraan har'a kan keenya godhannaa isaan jedhan kunniin
kalee isatti fayyadamaa turan, maalirratti fayyadamaa turan, maaldhaan fayyadamaa turan nuuf hin galle jechuudha. Yeroo isaan faarsaa jijjiiraniitiin akka sirbaatitti fayyadaman caljechaa turre. Yeroo isaan wanta barbaadan wanta amantii ortodoksiin fayyadamtu wanta qaanoon ortodoksii keessa jiru fuudhanii akka barbaadan godhan itti dubbachaa turre jechuudha. Ta'uun qabu ture. Isaanis of haa danda'an. Nutis of dandeenyee jirra. Kan keenya jechuudha. Kanaaf of danda'anii iddoo danda'e irratti bakka danda'e irratti kan isaanii dhaqne hin tuqne garuu ortodoksiin kan jechaa jirtu lafa keenya irratti abbummaa ta'uu qabna, nu tuquun qabdani kan murteessu ortodoksii duwwaa ta'uu qabda kan jechuudha jechuudha. Kanaaf hundumti keenya asirratti jennee abboota bira dhaabachuu. Kanaaf nuti abboota keenya bira jechuun dirqama jechuudha. Yeroo akkuma fedhan isaan amantii keenya irratti baacanii ofiin danda'anii kalee isaan eessaa akka ba'an hin beekan. Lafti sunis kan eenyutu akka itti fayyadamaa ture hin beekan. Ortodoksii tawaahidoon maal akka taateyyuu dursanii beekanii jechuudha. Garuu har'a mootiyyuu maaliif barbaachise? Wanti isaan barbaachise lafti sun keenya ta'uu qabdi, keenya godhachuu qabna jedhanii isaan dubbachuutti deeman kuni maali sababni isaanii? Kaayyoon isaanii maali? Hawwiin isaanii maali? Borus immoo beeta kiristaanii kan keenya jechaa jiran jechuudha. Keessatti maal gochuuf? Dannasuuf, burraaquuf jechuudha. Kanaaf ortodoksiin yeroo kamiyyuu amantii namaan tuqxu, qabeenya abbaa tokkoo hin tuqxu, kan ofii garuu kabachiisuun immoo dirqama amantiitillee jechuudha. Lubbuun koo haa kennamtu yookaan mormi koo haa muramtu malee haala abbaa kootii hin kennu jedhee akkuma Naabuteen irratti lubbuu isaa wareege nutis ortodoksii tawaahidoon immoo haala abbaa keenya dabarsinee hin laannu jechuudha. Kanaaf nuti abboota bira jechuun dirqama ta'a jechuudha. Gara miidiyaa qabdaniin deeggarsa nu barbaachisu ta'e taanaan wanta nu barbaachisu ta'e taanaan ta'uu qabna. Kuni dhimma lubbuuti jechuudha. Dhimma lubbuutiif immoo yoo aarsaa hin taane dhimma siyaasatti aarsaa ta'uun inumayyuu sin fayyadu nan fayyadu jechuudha. Kuni mana keenya boruuti jechuudha. Iddoo irratti qiddaasiin gaggeeffamu fannoon gooftaa dhaabbatee jiru. Addabaabaayii masqalaa jedhamee isa dubbatame addabaabaayii biraa jechuun har'a maal jechuudha? Warroonni siyaasaa immoo siyaasaa keessan daldaladhaa achumatti. Amantiif siyaasaan dugdaaf garaadha. Siyaasni kan himu waan biraati. Amantiin kan jettu waan biraati. Yoomillee taanaan amantii fi siyaasni waliin argatu jechuudha. Kanaaf immoo nuti harka wal qabannee tokkummaadhaan tigistummaadhaan obsaan jaalala Kiristoos nu barsiiseen isa keenya irratti abbaa ta'uun dirqama jechuudha. Eenyuyyuu dhaala abbaa keenya dabarsinee laachuun hin danda'amu. Warroonni siyaasaaf fayyadamaa jiratan taanaan harka keessan keessaa baasa. Asirratti diriiriin hin jiru. Jaarsummaanis abadan hin jirtu jechuudha. Lafti kan keenya of duuba deebii qoradhu ilaali. Ortodoksiin maal ishiin jedhi hubadhu. Obbichaa miti ortodoksiin kan taa'u hundumaaf jechuudha. Itoophiyaa guutuudhaaf. Kanaaf addabaabaayii masqalli keenya jabaannee abboota bira dhaabbachuu qabna. Sheeshee godhuudhaan ana kana ajaa'ibe kantiibaa magaalaa Finfinnee kan taate jechuudha. Addee Adaanach Abbabee wala eenyu Abbabee jettan sanii ishiin ol baatee lafti kuni masqala addabaabaayii kan uummata maraati. Yeroo ol baatee ishiin dubbattu seenaa darbe beekti laata. Moo bakka dhufteetiin aangoo argatte kantiibaa magaalaa sanaa taate seenaa ortodoksii kan beektudha ishiin. Qaama mootummaa taatee akkamitti uummataaf uummata amantiif amantee walitti buufti isiin suni. Dubbachuun duratti abboota gaafattee seenaa qorattee lafti sun kan eenyu teettee mirkaneessitee dubbachuu irra jiraata malee asaaddaste yookaan hojjatte baluma baatee wanni kun akkasii kun kan akkasiitti nu geesse asiin baatee eenyu siin
Seenicha Ortodoksiin beektu moo lafa saneenyi fakka kenname hin beektu taanaan abboota gaafattee qorattee ergas booda waan tokko dubbachuudha malee ol baatee of argite dubbattee uummata walitti buusu jechuun qaama mootummaa taatee isiinuu jechuudha. Faayidaa hinuma hin qabdu jechuudha. Jalqaba qorachuun irra barbaachisa. Eenyu keenya jedhee kan mormaa jiru Ortodoksii tawaahidoo malee laficha kana jechuudha. Adda masqalii keenya jedhee kan mormaa jiru Ortodoksii tawaahidoo malee eenyu namni biraa jira? Amantiin biraa jira? Itti fayyadamna kan jedhu malee keenya jedhee abbummaadhaan kan mormaa jiru Ortodoksii tawaahidoodha jechuudha. Sunis maadhaaf lafa biraa maa mormuu dide Ortodoksii tawaahidoon bakka biraa maa mormuu dide Ortodoksii tawaahidoon kan isaa waan ta'e kiyya jedha malee kan isaa kan hin taane immoo kootiin jedhu jechuudha. Kanaaf waan ofirratti immoo amantiin lubbuu ofii dabarsanii laatan jechuudha. Gammachuu osoo kofaltu osoo gammaddu lubbuu kee laatta malee kan amantii keetii kan nama biraa ta'us hin danda'u. Achirratti murteessus kan danda'u Ortodoksii tawaahidoodha. Eeyyamuus ta'ee murtees ta'ee kan laatu sani malee kantiibaan magaalaa maal beeka? Paasterii wayii eenyudha? Adaanachii fi yeroo Taakkalaa Uumanoo dhufteen booda lafti kun akkas jedhame malee kan Ortodoksii tawaahidoo jedhee dubbataa jechuudha. Paasteriin beenxen jechuudha. Ragaa bahaa jira, dhugaa bahaa jira jechuudha. Nuti immoo tuyyuu warroon Ortodoksii tawaahidoo kan keenya irratti yoo kafalla ta'e aarsaa hamma lubbuu kafaluun of duuba nu deebisisu jechuudha. Gammachuu osoo kofallu jechuudha amantii keenya irratti. Carraa sana argachuun, carraa aarsaa achirratti argachuun iyyuu nuuf waan guddaadha jechuudha. Kanaaf harka wal qabannee, jabaannee, dhaabbannee abboota keenya bira mira ta'aaf barsiisan mira ta'aaf kan isaati mi kan keenya hundaati ni jaalanna har'as taanaan amantii keenyaaf quuqamee dhaabbate waan ta'eef isa faana